warshaan waan hojjetamuufan dhadhaa zibdati maraayiidha jechuudha. Zibda maraayii jedhama akka arabiffaatitti, dhadhaa jedhama afaan keenyaani. Zibda maraayii kana urgoo daalattii fi kororimaadhaan baaffanna. Isa kana akkasitti baaffanneeti daraqoota isaa wajjin hojjannaa jechuudha. Garuu viidiyoon dura waraabee ture waan ta'eef kun akkasuma isinitti mul'isaa jechuudha. Dha'ee jira jechuudha. Kun akkanatti dha'e. Kun argaattan kun inni kun ammoo daraqoota jedhama. Furno duqeetii irraa hojjetama jechuudha. Isa kana akkanatti dhoofna jechuudha. Akka sirriitti wal nyaatu jechuudha.